Mudde kudha jaha bara 2023 Ashamar Kafune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Hangafoota dursuun oduu isinitti hima. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi diinagdeetiin biyya isaan irraa bahanii manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf rakkachaa jiraachuu himatanii. Ajjechaan dargaggoo Oromoo Dr. Israa'el Xilahuun irratti raawwate dheekkamsa jabaa uume. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti dhibeewwan koleeraa, gifiraa fi busaan babal'achuun miidhaa jabaa geessisaa jiraachuu jiraattonni himanii. Godina Salaalee aanota adda addaa keessatti waraanni mootummaa uummata irrattis darara adda addaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni himanii. Qondaalonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman haqa isaanii dhabamuu itti gaafataman quunnamtii hawaasaa obbo Lammii Gammachuu himanii. Mootummaan ministeera muummee Abiy Ahmed itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin bahuu jedhe adda bilisummaa Oromoo. Maddi rakkoo Itoophiyaa shirtootaa fi hattoota muraasa jedhe ministeerri deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'a hidhamuu isaaniin dura. Oduu biyya alaati. Ministeerri dhimma alaa Israa'el biyyi isaanii deeggarsa idila addunyaa argattes argachuu baattus waraana Gaazaa akka itti fuftuu dubbatte. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kunneen hangafoota oduu biyya keessaaf biyya alaa turanii amma babal'ina oduu birootti sin dabarsa. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi diinagdeetiin biyya isaan irraa bahanii manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf rakkachaa jiraachuu himatu. Yeroo dheeraafis mana hidhaa kana keessa turuunis dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamuu akka jiran hidhamtoonni yaada kennan ibsanii jiru. Dabalata oduu kana kan isinitti himtu Ayyaantuu Taayyeeti. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi diinagdeetiin biyya isaanii irraa ba'an mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf rakkataa jiraachuu dubbatan. Yeroo dheeraaf mana hidhaa kana keessa turuun dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamaa akka jiran hidhamtoonni yaada kennan ibsan. Yeroon kun yeroo qorraati nuti uffata hin qabnu feestaala uffannee lafa duwwaarra ciisuun qabbanaan darara argaa jirras jedhu. Yeroo ho'aattis waan dararamnee ammas qabbanatti dabarree dhibeef saaxilamne jedhu hidhamtoonni. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa garaagaraa keessatti hidhaman jiran dararaa guddaa keessa jiraachuu. Hidhamtoonni kunneen yaada kennaniin nama isaaniif dubbatu dhabanii mana hidhaa keessatti dagatamuu dubbataa jiru. Miidiyaaleen hayyoonni aktivistoonni abbootiin amantaa qeerroof qarreen biyya keessaa fala jiran sagalee nuuf ta'uuti hin jirani jechuun komatu. Hidhamtoota kanneen keessaa irra caalaan isaanii Oromoo akka ta'an mana hidhaa kan akka Taariq Alkarjii fi Shumiyaas keessaa himanii jiru. Kana malees hidhamtoonni kunneen nyaataaf dhugaatii gahaa akka hin argannee fi beelaanis miidhaa guddaa irra gahaa akka jiru himan. Hidhamtoonni akka malee dhukkubsachuu qaamni isaan ciccitee akka dhiqatanii nyaata nyaachuu gadi taanee ol ka'uun gadadhabanitti ga'aniirus jedhu namni achi keessaa yaada kenne tokko. Kutaa hidhamaa dhiphoo tokko keessatti namoota 250 hanga 300 walitti qabamanii akka jiran dubbatu. Dhibeewwan garaagaraatiifis saaxilamuu himatu. Dhibeen kun daddarbaa waan ta'eef namoota muraasa malee walga'ee hundi dhukkuba kanaan qabamanii akka jiran himan. Abbootiin amantaa hayyoonnii fi hooggantoonni paartiilee fi kanneen biroo nuuf dubbaddaa jechuun dhaammataniiru. Haalli keessa jiran akkana hammaataa ta'uudhaan uummanni sagalee akka ta'uufis gaafataniiru. Ajjechaan dargaggoo Oromoo Dr. Israa'el Xilahuun irratti raawwatame dheekkamsa jabaa uume. Ajjechaan magaalaa Finfinnee naannoo Atlaasaa jedhamu beekamutti Dr. Israa'el irratti raawwatame kun seera dhabdummaa sirna akka jalatti dagaagee sadarkaa hammaataa ce'uu kan mul'isudha jedhanii namoonni yaada kennan dabalata qabna. Ajjechaan dargaggoo Oromoo Dr. Israa'el Xilahuun irratti raawwatame dheekkamsa jabaa uume. Ajjechaan magaalaa Finfinnee naannoo Atlaasaa jedhamu beekamutti Dr. Israa'el irratti raawwatame kun seera dhabdummaa sirna kana jalatti dagaagee sadarkaa hammaataa ce'uu isaa kan mul'isudha jedhanii namoonni yaada kennan. Dr. Israa'el osoo dirqama ogummaa isaatiin bahuuf gara hojiitti ariifatu fuullee cinaacha yookaan spiikoo konkolaataa nama isa muddee cinaatti rukutuu isaatu ibsame. Bu'uuruma kanaan namoonni fuullee konkolaataa dura cabsee konkolaataa keessaa bu'uun adda Dr. Israa'el rasaasa dhukaasuun akka ajjeese namoonni ijaan argan himani. Dr. Israa'el ogeessi ganna 29 namni biyyaa fi uummata isaaf mul'ata guddaa qabu sababa konkolaataan isaa fuullee cinaacha konkolaataa birootti buutee dhabsiteef jecha haala nama gaddisiisuun rasaasaan reebamee ajjeefameera. Biyya ispiikoon birrii 5,000 jecha Dr. ajjeestu keessa jirra jechuunis qeeqa jiru namoonni yaada isaanii marsaalee hawaasaa irratti kennan.
Qaamni ajjechaa suukaneessaa Dr. Israa'el irratti raawwatame kun nama mootummaa aangoo irra jiruutu hidhata qabu ta'uu isaatiin eenyummaan isaas akka dhokatuuf ta'eera. Hanga yoonaatti seeratti dhiyaachuu dhabuunis seera dhablummaa sirna kana jalatti hangam akka dagaage mul'isaa jedhu. Sirni aangoo irra jiru golga yakkamtootaa fi mandhee saamtota ta'uu irraa deddeebiin mul'ataa jira. Yakki yakkamtoota sirna dahoo godhatanii uummata irratti raawwatu kun xumura argachuu qabaa jedhani. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti dhibeewwan koleeraa gifiraa fi busaa babal'achuun miidhaa jabaa geessisaa jiraachuu jiraattonni himani. Aanichatti busaa caalaa koleeraa fi gifirri yaaddoo guddaa ta'ee jiraachuu jiraattonnis himanii jiru. Bal'ina oduu kanaa kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti dhibeewwan koleeraa fi gifira busaa babal'achuun miidhaa jabaa geessaa jiraachuu jiraattonni himan. Aanichatti busaa caalaa koleeraa fi gifirri yaaddoo guddaa ta'ee jiraachuu himataniiru. Aanaa Hawaa Galaan keessaa gandoota akka Kellaa, Tuulamaa, Machaaraa fi naannoo ishee akkasumas magaalaa Gabaaroobii keessatti babal'atee miidhaa geessaa jira jedhan. Suuraa daa'immanii ergaman kun kanneen dhukkubaa fi hanqina nyaataan miidhaman ta'uu jiraataan suuraa kana ergee ibsanii jiru. Dhukkubni adda addaa hawaasa fixaa jiru kan jedhu jiraataan kun uumamaanis ta'ee qaamni kamuu dhukkubni kun uummata miidhaa jira jedhee miidiyaafis ta'u qaama kamittuu yoo gabaase ni ajjeefama jechuun waraanni mootummaa hawaasa akeekkachiisee jira jedhan. Daa'immanii fi uummata dhibee beelaan dhumaa jiru kana baraaruuf uummanni bal'aan hordoffii akka taasisu deeggaruus dhaammataniiru. Godina Salaalee aanota adda addaa keessatti waraanni mootummaa uummata irrattis dararaa adda addaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni himani. Ajjeechaa saamichii fi dararaan adda addaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonnis himanii jiru. Dabalata qabna. Godina Salaalee aanota adda addaa keessattis waraanni mootummaa uummata irratti dararaa adda addaa raawwachaa jiraachuunis dhagahame. Ajjeechaa saamichi dararaan adda addaa uummata irratti raawwachuunis jiraattonni himatu. Godina Salaalee aanota dharraa fi hidhabuu abootee dabalatee aanota garaagaraa keessatti dararaan kun raawwachaa jiraachuus jiraattonni himu. Muddee 13 bara 2023 aanaa dharraa gandoota Iluu Waayyuu fi Baabbuu Dirree irrattis meeshaa gurguddaan dhukaasaa ooluun isaanii ni beekama. Dhukaasa meeshaa gurguddaa kanaan lubbuun namaa fi beelladoota badaa jiraachuus jiraattonni himaniiru. Dhukaasa meeshaa gurguddaa kanaan ganda Aliikoo Qoree jedhamuttis guyyaa lama dura daa'imni lama ajjeefamaniiru. Beelladoonni mana hedduunis ajjeefamanii jiru jedhani jiraattonni. Gandoota Baabbuu Dirree fi Iluu Waayyuu keessattis qabata waboo deeggartu jedhuunis qonnaan bultoota dararaa jiraachuunis dhagahame. Horiin uummataa eeyyamaa fi fedhii malee saamamuu waraanni mootummaa fudhate qalachaa jiraachuus jiraattonni himani. Aanaa hidhabuu abootee ganda Gidaboo Kiroo humni waraana mootummaa guddaan buufatee jiraachuu uummanni himu. Gama biraan aanaa dharraa gandoota adda addaa keessattis humnoonni finxaalii faannoo walitti fufinsaan haleeraa raawwachaa jiraachuus jiraattonni himu. Uummanni qindaa'ee humnoota finxaalii kana akka ofirraa hin ittisneesis waraanni mootummaa uummata rakkisaa jiraachuusinis himama. Humnoota faannoo kana irrattis tarkaanfiin yeroo fudhatan arginee hin beeknu jedhu jiraattonni dubbisne. Qondaalonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman haqa isaanii dhabamuu itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa obbo Lammii Gammachuu himanii. Riiformiin siyaasaa fi diinagdeen hawaasummaan bara 2018 Itoophiyaatti dhufee hordofee karaa nagaatiin qabsaa'uuf biyyatti kan deebi'an hooggantoonni olaanoon ABO waggoota murtii malee seeraan mana hidhaa keessatti dabarsaatii jiru jedhame. Dabalata qabna. Deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman haqni isaanii waakkatamuu itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu himanii. Riiformiin siyaasa diinagdee fi hawaasummaan bara 2018 Itoophiyaatti dhufee hordofee karaa nagaatiin qabsaa'uuf biyyatti kan deebi'an hooggantoonni olaanoon ABO waggootaaf murtii seera malee mana hidhaa keessatti dabarsaatii jiru. Haalli hooggantoonni olaanoo ABO keessa jiran wal fakkaata jedhu kan gaafanne obbo Lammii Gammachuu qondaalonni miseensonnii fi deeggartoonni ABO sirna Itoophiyaa bulchaa jiru haqa wal fakkaatan waggoota manneen hidhaa keessatti dabarsaatii jiru jedhe. Qondaalonni ABO sadarkaa gaggeessitoota siyaasaa fi miseensa gumii sabaa akkasumas miseensotaa fi deeggartoonni ABO jijjiirama biyyaa keessatti dhufe hordofee gara biyyaatti deebi'anii yakka tokko malee sababa Oromoo ta'anii fi uummata isaaniitiif qabsaaniif hiriirsa adda addaatiif saaxilamaa jiru jedhe. Hoogganoonni dhaabichaa sadarkaa adda addaa irra jiran manneen hidhaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessattis argamu kan jedhe obbo Lammii Gammachuu
gammachuu addatti ammoo miseensonni gumii saba ABO obbo Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Gadaa Gabbisaa, Kannisaa Ayyaanaa, Ilkeessaa Booranaa, Gadaa Oljirraa magaalaa Shaggar mana hidhaa kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti kan argaman ta'uu himanii jiru. Miseensi gumii saba Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'e obbo Amaanfilee ammoo Shaashamanneetti hidhamee jiraachuu eeruun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessattis bakka buutonnii fi miseensonni akkasumas deeggartoonni ABO hidhaa jiru jedhe. Haalli fayyaa qondaaltota ABO Buraayyuu jiranii wal fakkaataa gaaffii jedhuufis deebii kan laatan gaafataman quunnamtii hawaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu qondaalonni ABO gaaffii hidhamanii fayyaa guutuu qabaachuu eeranii har'a garuu hedduun isaanii dhukkubsatanii jiru jedhe. Akka fakkeenyaatti obbo Kennisaa Ayyaanaa darara mana hidhaatti isaan irra gahee har'a dararaa garaagaraa keessattis dhukkubni adda addaa isaan qunnamaa jira jedhe. Obbo Gadaa Gabbisaa dhibee tiroosiins qabamuun erga dhukkubsatanii turuun eeranii yeroo ammaa kana ammoo daawwaan fudhatanii turan irraa kan ka'e dhibeen onneetiif saaxilamanii jiru jedhe. Hoogganaan ABO kun qulqullina dhabuun mana hidhaa nyaata gahaa dhabuu fi sarbamiinsi mirga namummaatiif saaxilamuun dhibee adda addaatiifis ni himu. Qondaaltonni olaanoon ABO manni murtii himata irratti baname irraa qulqullaa'uudhaanis jechuun bilisa isaan baasuun poolisiin balbala mana murtii durattis eeguun butee hidhaatti deebisuu isaanis ibsanii jiru. Mootummaan ministeera muummee Abiy Ahmed itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'u jedhe Addi Bilisummaa Oromoo. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseenis gocha suukaneessaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruufis gaafatamaan mootummaa Biltsiginnaati jedhe. dabalata qabna. Mootummaan ministeera muummee Abiy Ahmed gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'u jedhe Adda Bilisummaa Oromoo. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gocha suukaneessaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruufis gaafatamaan mootummaa Biltsiginnaati jedhe. Mootummaan Biltsiginnaa yakka namummaa itti fufinsaan uummata nagaa irratti raawwachaa jiruufis gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin ba'u kan jedhe ABO'n uummata nagaan jimilaan ajjeesuu, mana waliin gubuu fi ilmaan uummataa humna waraanaa hin barbaachifnetti aangoo siyaasaa dheereffachuu fi jedhame. Qurxummii bishaan keessaa balleessuufis galaana gogsuu dhaadannoo jedhuun waraanni hin xumuramnetti xumura gochuufis uummata nagaa fi meeshaa maleeyyii lafa irraa duguuguun hojii guyyaa guyyaa godhatee itti fufuun mootummaatu hime. Waggoota 5 darban mootummaan Abiy Ahmed waraana walirraa hin cinne qabata wabootiin uummata irratti adeemsifamaa jiruunis kan eere ABO'n tibbana kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessattis ajjechaan jimlaa uummata nagaa irratti raawwatamee jira jedhe. Gidduu gala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabarat gandoota hedduu keessattis waraanni mootummaa uummata nageeyyii irrattis ajjechaa jimlaa raawwate kan eere ABO'n muddee 10 fi 11 bara 2023 aanaa Buunaa Gindabarat gandoota akka Rajabuu, Caffee Reeree fi Faannoo waraanni mootummaa uummata nagaa magaalaa Walkaayit rasaasa itti roobsuun namoota 8 yoo ajjeesan 3 ammoo madeessee jira jedhe. Muddee 12 bara 2020 gaggoon Oromoo Agamsaa irraa konkolaataatiin seenotiraakii tokkoon midhaan gahee sassaabuuf gara Gojjam lixaa imalaan mormor gamatti bakka qorabee yookaan dhagaa olaabaa jedhamuttis humna faannootiin namoonni 13 ol ajjeefamanii jiru jedhe. Sadaasa 25 bara 2023 ajjechaan jimlaan lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa Gidaamittis waraana mootummaa Biltsiginnaatiin ilmaan Oromoo 9 mana amantaa Makaana Yesuus keessaa fuudhuun ganda baadiyaa Malkoo jedhamuttis ajjeesee jedhe. Sadaasa 24 fi 25 bara 2023 kibba baha Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Sirkaa gandoota Wanjira Phasaa, Biduu Baallaa, Helaa Amajjii, Helaa Qaratee, Galbee Hululluu fi kanneen kana fakkaatan keessattis uummata nagaa irrattis raawwatee namoonni hedduunis ajjeefameera jedhe. Sadaasa 25 bara 2023 magaalaa Dambidollottis dhukaasa waraana Biltsiginnaa uummata irratti banee namoonni 4 ajjeesuu yoo ibsu. Sadaasa 23 bara 2023 kibba lixa Oromiyaa godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa mana barumsaa Odaa Kaannisaa jedhamu irrattis haleellaan diroonii raawwatameen barattoota dabalatee namoonni 52 du'uun ABO'n ibsee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu ganda Sonkorootti dhuma baatii sadaasa darbee keessa waraanni mootummaa qonnaan bultoota bakka tokkotti ajjeesuu kan eere ABO'n godinaalee Baalee, Arsii Lixaa fi Arsii aanota garaagaraa keessattis manneen uummataa gubaa jiraachuunis dhagahame. Maddi rakkoo Itoophiyaa shirtootaa fi hattoota muraasaa jedhe ministeerri deetaa ministeera nagaa kan ture obbo Taayyee Danda'a hidhamuu isaaniin dura. Obbo Taayyeen kana kan dubbatanis yeroo aangoo irra turanis waltajjii ogeeyyii miidiyaaf ministeera nagaa qopheesse irrattis ture. Dabalata oduu kana kan isinitti himtu Ayyaantu Taayyeeti. Maddi rakkoo Itoophiyaa shirattootaa fi hattoota muraasaa jedhan ministeerri deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'a hidhamuu isaaniin dura.
Obbo Taayyeen kan kana dubbatan yeroo aangoo irra turan waltajjii ogeeyyii miidiyaa ministeera nagaa qopheessan irratti ture. Daldaalonni fi hattoonni lakkoofsaan dhibban caalle kan balleessanii sin gaafatamni uummata biyyattii wal nyaachisaa jiru kan jiran Obbo Taayyeen warri kun ofii ilmaan isaanii biyya kan biraa keewwatanii biyya keenya kumaara taphatu biyya gaafa diigamtu kan kasaaru nuyi uummanni biyyattii warra kanatti adaba gochuu qabaas jedhan. Waa'ee barbaachisummaa nagaa yoo dubbatan nagaa waraanaan hin dhufu jedhanii jiru. Obbo Taayyeen nagaa waliigaltee fi mariin dhugoomas jedhan. Labsii caaseffama ministeera nagaa keessattuu aangoo ministeera nagaaf malu ministeerichaaf akka hin kennamne kan himan qondaalli duraanii ministeera nagaa kun sababa kanaan waltajjiiwwan murteessoo akka marii araaraa TPLF fi WBO waliin mootummaan godhe keessatti hin hirmaanne. Qaamolee dhimmi kun isaan hin ilaallanne kanneen akka ministeera qaafaatu hirmaatee kun dogoggora hamaadha jedhu. Obbo Taayyeen hidhamuun dura mootummaa qeeqaa turan. Waltajjii ministeera nagaa ogeeyyii miidiyaa waliin mari'ate kanarratti haasawaa kan godhan deetaa ministeera nagaa yeroo sanaa Obbo Taayii Danda'a. Shiraxattoota muraasa walitti nu naqan irraa kan hafe lammiileen Itoophiyaa qajeeloodha jedhan. Qajeeloon walitti dhufuu fi wal ta'uu dhabuun shiraxattoonni akka biyyaan taphatan karaa baneeras jedhu. Mariiwwan nagaa Piriitooriyaa fi Darsalaamefaa irratti akkamiin ministeerri nagaa dhabame gaaffii jedhu yeroo gaafatamanitti marii lamaanuu irratti qaamoleen isaaniin ilaallannetu hirmaate. Ministeerri nagaa kan dhimma kun isa laallatu osoo jiru jedhan. Ministeera qaafaa ga'ee isaan turre. Akka biyyattii ga'een nu kenname olaanaa ture. Ga'ee biyya ijaaruu garuu aangoo nu malu hundi nuuf hin kennamne. Rakkoo caaseffamaa qabna. Qaamoleen nageenyaa akka poolisii, caasaa nageenyaa fi koomishinii hooggansa sodaa balaa silaa itti waamamni isaanii ministeera nagaafaa ta'utu irra ture. Ministeerri keenya walitti bu'insaa fi rakkoo bakka jirutti milishaa takkaa ofii ajajuu hin qabu. Bakka nagaan booreetti kan ittisuu qabu nu ture jedhu Obbo Taayyeen. Rakkoo nageenya biyyattiif sababni dhimmoota waloo bu'uura irratti hubannoo fi waliigaltee uumuu dhabamuu tureeran. Rakkoo haqaa gaafatamummaa dhabuu fi daangeffamuu dhabuu aangoo siyaasaa aangoota rakkoo ijoodhaas jedhanii jiru. Barbaachisummaa nagaa yoo ibsan nagaa waraaniin dhufus jedhan osoo nagaa waraanaan mirkanaa'yoona Itoophiyaa dura kan nagaa argatte hin jiru. Waraanni waggoota 5 darban Oromiyaa taawwanii fi daa'imman nyaachaa jira. Naannoo Amaaraa keessatti obbolaan wal ajjeesaa jiru. Tigraayitti waraanni nama hedduu nyaata. Kan duuba eenyutu jira jennee gaafatuu qabnas jedhu. Xiinxalli shira biyya kanaatti akka lafa qabatu qaamni karoorsee dalaguu madda kanaati. Qaamni kun hin gaafatamus jechuun dubbatu wal ajjeesuurra waliin diina keenya ajjeesuu mallees jedhu. Uummanni biyyattii shiraxattoota dhibban caalle kan uummata wal ajjeesan gaafachuus qabas jedhu. Warri dhiiga namaan qoosan jiru. Nuyi biyya lama hin qabnu. Hattoonnii fi daldaaltonni ilmaan isaanii biyya biraa ergataniitu jiru. Biyya keenya gaafa diigamtu nutu kisaaras jedhu. Maaltu shiraxattoota balbala bane kan jedhu bu'uurrii fi rakkoon keenya maali yoo jenne rakkoo bu'uura waloo egeree waloo keenyaa irratti waliigaluu dadhabuudha jedhu Obbo Taayyeen. Achoonni mootummaa jiru waliin dhooftuun leellifamaa jira. Isa qaamaan du'aa jirru caalaa duudhaan keenya du'aa jiru nu balleessuu danda'a jechuun isa akeekkachiisanii jiru. Qabsoo malee waan karaa qabateen jiru. Jaallachuu haqa diduu qabna. Yoo calliftes nyaata. Si qofa nyaates hin dhaabbatu. Ilmaan keetiitti darbee nyaata. Hattummaan kaanserii hamaadha. Biyya baay'ee diigera. Yoo callifne irratti qabsaa'u baannee nus nuun dhiisu. Hattummaan ol balaaleffamnee ittiin bulinnaa badii osoo laallu callisuun keessumaa warri gaafatamummaa irra jiran kan qabsaa'u qabnu immoo karaa nagaatiin walajjeesuu fi walitti bu'iinsi rakkoo keenyan furu. Yoo walajjeefnu attootaa fi shiraxattoota fayyadamaa jira jedhan. Oduun mootummaa kun mootummaa Oromooti jedhu soba. Odeessa Fanxaaleeyyii kaneeran qondaalli duraanii kun uummanni Oromoo gidiraa waggaa 5 darban argee hin beeku jechuun fakkeenya waliin kaasan. Gaafa ani qabsoo eegalu haati qe'ee ishee naguma ture. Amma buqqaafamtee jirti. Maatiin haadhaa fi abbaa kiyya nagaan qotatan jiraataa ture. Har'a qotiyyoowwan isaanii hin jiran. Manni irratti gubatee kanneen mootummaa Oromoo akkamiin jiran. Rakkoo akkanaa naannolee hunda jira. Qajeeltota keenya nagaa obbolummaa fi haqa ta'uu qaba jechuun haasawaa isaanii goolaban Obbo Taayyee Danda'a. Ministeerri dhimma alaa Israa'el biyyi isaanii deeggarsa idilee addunyaa argattes argachuu baattus waraanni Gaazaa akka itti fufuu dubbate. Waraanni kun haala amma irra jiru irrattis haa dhaabbatu jechuunis Hamaas kennaadha jedha Ministeerri dhimma alaa Israa'el Iliyaa Cohen dabalata qabna. Ministeerri dhimma alaa Israa'el biyyi isaanii deeggarsa idilee addunyaa argattes argachuu baattus waraanni Gaazaa akka itti fufuu dubbatan. Waraanni kun haala amma irra jiru irrattis haa dhaabbatu jechuun Hamaasiif kennaadha jedhe Ministeerri dhimma alaa Israa'el Iliyaa Cohen. Sababa waraana kanaattis lammiileen nagaa Filisxeem ajjeefamuun akkasumas gidiraan namummaa Gaazaa keessatti dhalate daran hammaachuu isaa Israa'elitti dhiibbaa uumaa jira jedhani. Kora waliigala dhaabbata biyyoota gamtooman UN kibxata darbe ture irrattis yaada dhukaasni atattamaan dhaabbachuu qaba jedhu sagalee caalmaan raggaasifame.
taasifamee ture. Kanarra darbees haasaa jajjabaa kan dhageessisan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el sababa haleellaa boombii jimilaan Gaazaa irratti raawwatamuun deeggarsa hawaasa idil addunyaa qabdu dhaabaa jirti jedhe. Roobiin waraanni kaabaa fi kibba Gaazaatti deemaa jiru kana itti fufe yoo ta'u lammiileen Filisxeem 100,000 lakkaaman qe'ee isaan irratti buqqaanii bokkaa cimaa roobaa jiraachuus geenye jirraa jedhan. Aangaan olaanaa UN tokko tajaajilli fayyaa bulchiinsa Filisxeem keessa jiru waan manca'eefis dhukkuboonni daddarbaa jiru jedhe. Itti aansees ammoo rakkoon fayyaa hamaan dhufuu danda'a jedhe akeekkachiise. Hamaas onkoloolessa 7 haleellaa Israa'el keessatti raawwachuufis namoota 1,200 erga ajjeesanii booda 240 kan ta'an ammoo butee fudhachuu isaatis ture waraanni kun kan jalqabe. Erga waraanichi jalqabees namoonni 18,600 Gaazaa keessatti ajjeefamaniiru. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa ammoo harki 100 keessaa 70 kan ta'an dubartootaa fi daa'imman jedhu ibsi ministeerri fayyaa Hamaas baase. Egaa kabajamtoota daawwattoota Hornii Miidiyaa babal'ina oduu torban kana kan hangammaatti daawwataa turtan ture. Babal'ina oduu torbanii kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati akkasumas ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Torban babal'ina oduu biroon hanga walitti deebinutti qophiilee Hornii Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.